Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadillee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e wantoota baay'eetu rakkoo ijoolleen himatan baay'ee isaatu na bira gahee jira. Sanniin keessaa immoo isiniif gorsa dhaamsa ta'a jedhee kanan yaadu kanan qabadhee isinii deebi'e. Akkuma beekamu biyya Beerut keessa rakkoo baay'eetu jira. Biyya Beerut qofa miti biyya Arabaa kamirrayyuu rakkoon ni jira. Baay'ee ka'amaa jira. Yaa ta'u garuu biyya Beerut kana keessa rakkoon ni ka'a. Sababa doolaar hin jirreef madaamonni tokko ijoollee baay'ee attaalalaa jiranii saniif xiqqoo ishii gorsa isinii dabarsuun barbaade jechuudha. Baay'ee ulfaate baay'ee rakkoon ijoolleen keessan nangaan baay'ee daran waan ulfaateef sanirraa ammoo namni tokkorraa tokko baratee ni deebi'a jedhee waan amanuuf jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu haga dhumaatti viidiyoo tana daawwadha. Baay'ee isinitti hin dheeressu. Tokkoffaa irratti warroonni kontiraata keessan fixxanii erga kontiraata keessan fixxanii galuuf erga kaatanii shaanxaa keessanuu erga meeshaa hunda bibitattanii kaatanitti warroonni isin bira jirtan yoo kan galaa isin hin jedhan hayi ani biyyatti hin galu jettanii shaanxaa keessan baattanii kan manarra zooraa jirtan jirtu. Tokko lama osoo hin jenne ni jiran ijoolleen akkanaa kun keessan nagahee jira waan ta'eef jechuudha information. Kanaaf erga kontiraata keessan fixxanii erga warri hayi birrii ittiin isinii kafallu doolaarayyuu hin qabnu nu ofii keenyaafuu waan ittiin bullu hin qabnu jedhanii erga ofirraa isin gaggeessuuf kaanitti wanni biyya tana keessa isin ankaraattatu maaltu jira. Kunillee yookaan deebii gaafii kiyyaa deebii naa deebistan. Erga kontiraata keessan fixxanii kuni aannan bassootti dhangala'ee jedha Oromoon. Bakka gara biyya keessanii galuun gara maatii keessanii galuun wanni inni barbaadamu addunyaa kanarratti wanni nu biyya ormaa keessa teenyee barbaannu inni tokko kana. Kontiraata keessa fixxanii ganaa erga galuuf karoora qabattanii shaanxaa lama sadi qabattanii mana tokkotti ji'aan qaqayyarattanii hojjettanii maaltu kanaan isin gaheedha. Lammaffaa irratti hundi keessaniifuu waan kanarratti xiyyeeffattanii akkamitti biyya ormaa keessaa hin gallaa qaama keenya guutuudhaan maatii keenya arguu qabna warra jettanii yaaddan nama tokko ni jiru bakka namni wal keessa jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf obboleettiin xiyyaa takka keessan naa geessee turte ani mana kanatti birrii ji'a 8 dhabeetan gara biyya kiyyaa deebi'aa jira. Kontiraata kiyya fixee birrii naa hin kafallee ji'a 8 osoo naa hin kafalin gara biyya kiyyaatti deebi'aa jira. Garuu ammoo ani galuuf bultii 2-3 yeroo naa hafutti Itoophiyaa fidatanii mana kana godhatanii jette. Micayyoo tanaa kafaluufi maaliif gowwoomtan? Ishiidhaaf ani waan jiru hundaa itti hime. Anaafuu naan kafalle anuu ka ji'a 8 dhabee kinoo biraa galaa jira ani warra kiyyatti galuu naa wayyaa. Sanuu giddiidhaan harkaa baheetiin hin galaa jirra. Sanuu haadhi tiyya na jala duute awwaala isiitira dhaabachuuf hin gala jedheeti kana naan harkaa bahaa jiru. Ishii ammoo maaltu fideetiniin ishiinuu silaa natsaa hojjettee galaa jirti. Ishiin maaluf dhufte ana kashiidha hin kafalle ishiidha eessaa dhufa. Kana hundi keessanuu akka xiyyeeffattanii ilaaltanii fi namni rakkoo kan nama tokkorra ga'e nama biraa irra akka hin geenye ammallee kanan isin dabarsu jechuudha. Bakka nama tokkoof kan hin kafalle anaaf naa kafalama jettanii mana san galtanii hojjettanii. Ammoo kontiraata keessan erga fixxanitti erga warri ati bira jirtullee gali jedhee si gaggeessetti shaanxaa 2-3 qabattanii kan manatti sossoortan. Gara biyya keessanii galamaa gowwoomtan isa dhugaan isin hin jedhaan. Kanatti aansuudhaan ammoo ijoolleen mana madaamii jala hojjettan baay'een keessan rakkina himattu. Baay'een keessan rakkoo guddaatu isinirra gahaa jira hunda keenyaa jechuudha. Warri mana keessa jirtan hunduu ni jira, kan hin jiraannes ni jira, kan mana gaariitti jirus ni jira, kan rakkoo keessa jirus ni jira. Kana ammoo yeroo ijoollee ala keessa hojjetan yeroo ammaa jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf ani ijoollee ala keessa hojjetan baay'een galateeffachuu barbaada isa dhugaa jechuudha. Maaliif imbaasotarra imbaasii Itoophiyaa ta'e imbaasii biyya kanaa ta'e kan ijoollee kufan kan ijoollee caban kan du'a gahan kan du'arraa hambisaa jiru kan rakkoo irratti kufan rakkoo irraa hambisaa jiru ijoollee ala keessa hojjetanii isa dhugaa jechuudha. Kana ta'uudhaaf garuu ijoolleen tokko yeroo an akkanatti asan du'aa jira alatti ganna darbanii baraan darran jira jettanii ijoollee biraan sagalee keessan gahattan wanna isin hin jedhu jechuudha. Directly eessa jirta maaliif eessa jirta yeroo jedhanii si gaafatan mana sanis hin baasuufi.
Obbiratti isin fudhachuu fi hojii isin galchuu fi ijoolleen ala keessa jiran jechuudha. Ani immoo ijoollee ala keessa jiran kana dhugaatti baay'een galateeffachuu barbaada jechuudha. Baay'ee ijoollee rakkootti kufan, ijoollee rakkoo keessatti caccaban kan isaan keessaa baasaa jiran waan ta'eef yeroo isin gaafatan daarektii bakka jirtan yoo kan wallaaltan ta'e lookeeshinii erguudhaaf. Lookeeshinii masan iyyuu erguu kan hin beekne yoo ta'e maqaa namicha isin fudhatee erguudha. Ijoolleen baay'ee cicimootu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana ijoollee kan gargaaraa jiran baay'ee jiran jechuudha. Kanaaf kana hin taane dhalatti namni dhibbi namni kana ol sirratti bilbilee wanni bu'aa si buusu hin jiru. Tirfii mataa keessan of jeequu malee. Ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Waan akkanaa kana himachuu kan wallaalu. Yoo lookeeshinii karaa WhatsApptiin ergaa nama tokko lookeeshinii saniin namni dhufanii si fuudhuu ni danda'an. Kana hin taane yoo ta'e ammoo tuyyuu bakka jirtu eessa akka jirtu himadhu. Kana maaliifan dubbadhee adda sirratti bahee waa baay'een argaa jira, waa baay'een dhagahaa jira. Kanaaf hundi keessanuu akka namoota kanaa hin ta'ina. Rakkoon isinirra gahe lookeeshinii yookaan immoo iddoo jirtu san himadha. Qaxxitaa jechuudha. Namni 4-5 isinirra bilbilee homaa bu'aa isin hin qaban. Namni tokkichi ergaa akkana dhufee si baasa lookeeshinii keenyaa ergisin jedhe daayirektii nama sanii ergi bakka. Kanaaf namni sun dhufanii rakkoo keessa isin baasuu ni danda'ani. Kana wanni namsini dabarsuu barbaadu namni amma kontiraatii keessa fixanii lakkan birrii harkaan qabu homaatu harkaan qabu galees maalan godha jettanii as keessa kan karaattataa jirtan gara biyya keessanii gala. Gara biyya keessanii gala. Yeroo ammaa biyyi tun ofiifuu rakkoo irratti kuftee jirti. Rakkoo ofiituu irratti kufte isinii damoota isinii kafalaa hin jiran. Akkuma argitan obboleettiin tiyaata kan keessan nagees kan ji'a 8 dhabe ani garuu kan ji'a 8 kana dhabe birrii faana hin cabu galeetan maatii kiyya arga. Yeroo isin jettutti ishii faana kan biyya Itoophiyaa fidatan ammas mana sanitti jechuudha. Ishiidhaafis kafaluufi miti bakka jaanjessuuf itti taphachuufi malee. Kana beekaati ani jechuun isinirras beekati miti waan isin ta'u garuu isintu beeka. Kan hin beekne immoo haala garaan itti fayyadama gara biyya keessanii gala.